Shuba mungkin nufato fayina, Shuba mungkin nufato fayina, Shuba mungkin nufato fayina, Shuba mungkin nufato fayina, nufato fayina, nufato fayina, nufato fayina. Yeroo sanatti Yesuus Yohaannisiin cuuphamuudhaaf Galiilaa irraa gara Yordaanos dhufe. Wangeelaa qulqulluu Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 baga Waaqayyoon ayyaana yaadannoo cuuphamuu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 nagaaf fayyaan eegee ittiin isin ga'e. Kun qophii addaa ayyaana yaadannoo cuuphamuu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan isinii qopheessinee daawwachaa jirtanidha. Maarree waldaan duukaa wiirtuun muumne akkuma argitan kana miidhaganii Waaqayyoon faaruuf ililleen galateeffachaa taabota bultoo Waaqayyoo yaadannoon isaa immoo maqaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin mogga'ee kiiloo 5 yookiin 5 kiilootti argamu kabajanii gara galaana cuuphaatti imaluudhaaf gara mana kiristaanaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam 5 kiilootti argamutti imalaa kan jirani. Nutis taateewwan bakka kana jiran hundumaa kan isin biraan geenyu ta'a. Maarree daawwattoota keenya eessayyuu hin deeminaa haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura.
Daawwattoota keenya egaa haruu booda walitti deebineeti kan jirru. Egaan akkuma argitan kana waldaan duukaa bu'ootaa gurmuudhaan tokkummaadhaan faaruuf ililleedhaan taabota bultoo Waaqayyoo kabajee gara galaana cuuphaa Jaan Meedaatti imalaa kan jiru. Nutis immoo gaaffilee taabotaa fi cuuphaan wal qabatan irratti deebii tokko tokko isinii laachuudhaan garasitti kan waliin imallu ta'a. Ana cinatti kan argitanii obboleessi keenya Daaqoon Misgaanuu Yaadasaa jedhama. Gaaffilee kaafnuu fi isatu deebii nu kennaa nu waliin imala. Nu waliin turaa isiniin jenna. Olee obboleessa keenya baga Waaqayyoon ayyaana cuuphaa kan bara 2017 nagaan si ga'e. Ameen. Baga walumaan geenye baga geessan isinis. Ayyaana cuuphaati kan kabajaa jirru. Namoonni amantaa biroo hordofanii nuti Yesuus Kiristoosiin fayyineerra. Fayyinni Yesuus Kiristoos qofaanii jedhu. Wangeelli immoo kan amaneef kan cuuphame ni fayyaa jedha. Mee cuuphaa fi fayyinni waliif maal? Waan hunda dura Waaqayyoon amantaa keenya ibsee nuu kenneef galanni isaaf haa ta'u. Amantaan kiristaanummaa amantaa mul'achuuti. Amantaan mul'achuu kana keessatti wanti hunduyyuu ifatti kennameera. Wangeelli kan amane kan cuuphame ni fayyaa jedhera taanaan kan amane kan cuuphame ni fayyaa kan jedhu amanna jechuudha. Amma maalidha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa kana dhufee dhalatee qofa miti kan hin addaamiin fayyise. Inni dhalatee suuta akka namaatti guddatee achi booda immoo Yordaanositti cuuphame jechuudha. Wanti guddaan asirraa hubannu tokko jira. Gooftaan keenya Yordaanositti cuuphamee gaafa cuuphaa keessaa ba'u abbaan samiirraa ilmi koo ani jaalladhuu fi na gammachiisu isa kanadha jedhee dubbate. Hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeetiin mataasaarra qubatee mul'ata jechuudha. Kanarraa maal hubanna? Icciitiin Sillaasee kan mul'achuu danda'u cuuphaadhaan jechuudha. Namni tokko keessumaa hordofaa amantaa kiristaanaati. Ani kiristaana jechuu kan danda'u erga cuuphamee booda jechuudha. Sababni isaa gooftaan keenya iyyuu cuuphamuu isaatiin abbaa, ilmaa fi hafuura qulqulluu barre jechuudha. Malee dhalachuu isaa qofaan hin barre. Inni dhalatee hin cuuphamee erga cuuphamee booddee abbaan samiirraa ilmi koo an jaalladhu kana jedhe abbaa barre. Hafuurri qulqulluun dhufee mataa isaarra qubate hafuurri qulqulluu barre ilmi immoo qaamaan mul'atee barre jechuudha. Kana jechuun cuuphaadhaan waaqa sadan tokkichaa barra jechuudha. Abbaa, ilma, hafuura qulqulluu osoo hin barin kiristaanummaan hin jiru. Osoo hin cuuphamin immoo abbaa, ilmaa fi hafuura qulqulluu baruun hin danda'amu. Kanaafi utoo hin amanin osoo hin cuuphamin fayyuun hin danda'amu. Cuuphaan immoo balbala fayyinaatiif karra ishee jalqabaati jechuudha. Amantoonni gara waldaa kiristaanaatti dabalamaa gaafa deeman bara duuka bu'ootaa keessaa hojiin duuka bu'ootaa inni jalqabaa amantoota sana cuuphuu ture jechuudha. Amantoonni kun yookaan maatiin kun gara maatii kiristaanaatti dabalamuudhaaf yeroo isaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fudhachuun isaanii maaliin barama? Cuuphamuu isaaniitiin barama jechuudha. Barumsa amantaa baratee qofaaf namni tokko kiristaanan jedhamu maal ta'uu qaba? Cuuphamuu qaba. Yoo cuuphame maal ta'a? Mucaa Waaqayyoo ta'a jechuudha. Yeroo cuuphamu kennaa abbaa, ilmaa, hafuura qulqulluu fudhata. Amantaa kiristaanaa jechuun abbaa, ilma, hafuura qulqulluu sadummaa fi tokkummaatti kan amantu waan ta'eef kan ammoo eessaa argine? Cuuphamuu gooftaa keenyaatiin argine. Kanaaf cuuphamuu isaatiin gooftaan keenya kan nu barsiise kanadha. Maatewos boqonnaa 11 irratti anarraa baradhaa kan jedhu kanaaf jechuudha. Ofiisaa cuuphamee cuuphaa booddee abbaan, ilmi, hafuurri qulqulluun waliin akka isaan sadummaaf tokkummaadhaan mul'atan waan nu barsiisee fi nuti cuuphaadhaan mucummaa abbaa, mucummaa ilmaa fi mucummaa hafuura qulqulluu argannaa jechuudha. Kanaaf cuuphaan balbala fayyinaati. Cuuphaan kiristaanummaa isaatti amanu tokkoo fi cuuphaan dirqama jechuudha. Utuun cuuphamin kiristaana ta'uun hin danda'amu waan ta'eef cuuphamtee kiristaana taate.
Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 aga 20 gaafa dubbifnu ajaja duuka bu'ootaaf darbe tokko argina. Ajajni duuka bu'ootaatiif darbe maal jedha? Deemaatii saba hundumaa barsiisaa. Waan ani isinitti hime kana hundumaas isaanitti himuudhaan maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphuudhaan duuka bu'oota koo isaan taasisaa jedha. Kana jechuun ajajni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota ittiin bobbaase dubbiin sagaleessaa yookaan xalayaa duuka bu'oonni fudhatanii bahanii cuuphaadha jechuudha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa fi maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa jedhe malee maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa fi maqaa Hafuura Qulqulluu barsiisuudhaan amansiisaati duuka bu'oota koo taasisaa hin jenne. Barsiisanii amansiisuun waa tokko, cuuphuudhaan immoo duuka bu'oota isaa taasisuudha jechuudha. Kanaaf ajajni gooftaan erge, ajajni gooftaan duuka bu'oota isaa ittiin erge maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa erganni jedhee namni kamiyyuu osoo hin cuuphamin ajaja gooftaa cuuphaadhaan osoo hin raawwatin duuka buutuu Kiristoos ta'uu hin danda'u. Hin danda'u jechuudha. Kun dirqamadha. Nuti immoo bartoota irraa baranne apostolic successionii qabna jechuudha. Duuka bu'oota irraa waan baranneef kan duuka bu'oonni nu barsiisan sanaan deemna. Sirna duuka bu'oonni tumaniin deemna jechuudha. Kanaan amantaa kiristaanummaa ishee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hundeesse cuuphaa barsiisti. Deemaa cuuphaatii duuka bu'oota koo taasisaa jettee barsiisti. Nuti immoo kanarraa kan hafe waan itti daballu hin qabnu. Yoo itti daballe immoo hin abaaramna. Akkuma qulqulluun Phaawulos Galaatiyaadhaaf ergaa erga irratti kan nuti isin barsiisnerraa kanaaf ergamaa samiirraas haa ta'u lafarraa jecha tokkollee yoo itti dabale inni kan abaarame haa ta'u akkuma qulqulluun Phaawulos jedhu nuti immoo abaarsa fudhachuu hin barbaannu jechuudha. Nuti maatii Kiristoosidha, maatii kiristaanaati, waldaa kiristaanaati. Kanaaf kan duuka bu'oonni nu barsiisan kan gooftaan nu barsiise raawwanneet mootummaa isaatiif qophoofnaa jechuudha. Tole egaa mee har'a ayyaana cuuphaa haala kanaan gurmuudhaan tokkummaadhaan faayamnee miidhagnee waldaan duuka bu'ootaa magaalaa Finfinneetti kabajaatii kan jirru. Mee egaa yeroo ayyaana cuuphaa kana taabotni bultoo Waaqayyoo ta'e teessoo isaa kabajaa irraa ka'ee gara galaana cuuphaatti faaruuf ililleedhaan faarfattootaan kiristaanotaan kabajameetti imala. Waa'een taabotaa karaa itti Waaqayyo saboota Israa'elii wajjin haasa'uudhaaf saboota Israa'elitti mul'achuudhaaf saboota Israa'eliin waan isaan barbaadan isaanii dhiheessaa mannaarraa ka'ee jechuudha. Karaa itti Waaqayyo gidduu isaaniitti argamu ture. Bara kakuu duraa keessatti taabonni kan barame kakuu duraa keessaa kaaseeti. Taabonni kakuu duraa keessatti barame kuni saboonni Israa'el gabrummaa Misir jalaa bahanii gara lafa waadaadhaan isaaniif kennamtu gara dirree Kana'aaniin ga'uudhaaf adeemsa isaanii keessatti akka isaan gargaaruuf. Akkuma beekamu kakuu duraa keessatti yookiin kakuu moofaa jennu keessatti Waaqayyoon fuula isaa arguun hin danda'amne. Museedhaanii ati dudduuba koo argita malee fuula koo hin argitu ittiin jedhe Waaqayyo. Kana keessatti saboonni Israa'el immoo biyya Misir biyya gabrummaa turan keessatti wanta baay'eedha kan isaan experience ta'an. Waaqeffannaa waaqa tolfamaa baraniiru, Waaqayyo irraa fagaatanii baraniiru. Isa kana keessatti Waaqayyoon saba kana deebisee gabrummaadhaa baasee akka isaan kan isaa ta'an innis waaqa isaanii akka ta'e baruu barbaadan. Saboonni kana barbaadan kun saboonni Israa'el gargaarsa isaan barbaachisa jechuudha. Gargaarsi isaan barbaachisu kun Waaqayyo isaan gidduu jiraachuu baruu qabu. Humni Waaqayyo inni Misir keessaa isaan baasisu isaan gidduu jiraachuu baruu qabu. Isa kanaaf Waaqayyoon nama waliin dubbatu Musee garbicha isaa sana kaasee Musee garbichi Waaqayyo wajjin yeroo garaagaraatti kadhataa Waaqayyo wajjiniin haasaa kan turee fi taabonnis karaa Museetiin saboota Israa'eliif kan kenname. Akkamitti kenname yoo jenne Waaqayyo biraa kenname. Waaqayyo biraa meeshaan kenname kun saboonni Israa'el akka ittiin tajaajilamaniif kenname malee Waaqayyoon ta'ee kennameef miti. Taabonni Museef gaafa kenname ilaa waaqa keessan hin jenneeni Museen. Inumaayyuu maal agarraa hamma Museen taabota kakuu fudhatee deebi'utti saboonni Israa'el waaqa tolfamaa bifa jabbiirraa tolfatanii waaqeffataa yookaan sirna sagadaa dhiyeessaafii turani. Museen kana gaafa argu waaqa gabrummaa jalaa isin baase dagattanii yeroo xiqqoo kanaaf obsuu dadhabdaniitu waaqa tolfamaadhaaf waaqessituu jedhee taabota yookaan tsillaatiiwwan kakuu qabee dhufe sanaan waaqa tolfamaa sana rukutee waaqa tolfamaa sana barbadeesse. Kanarraa maal argina? Waaqni keenya kan inni Museedhaaf kenne
meeshaa qulqullaa ittiin saba Israa'elitti mul'atudha malee waaqa tolfamaa miti jechuudha. Kanaani waaqa tolfamaa sana barbadeesse. Kanarraa maal argina? Waaqayyotu Museedhaaf kenne kan jedhu akka kakuu moofaa keessatti taabota jechuun maal jechuudha? Taabota jechuun bultoo Waaqayyo irraa bulee saboota Israa'elitti mul'atu kan kakuu moofaati. Kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti akkaataatti taabonni ilaalamu akkaataa mataasaa qaba. Taabota kana kan kenne eenyudha? Waaqayyodha. Kan kenne immoo nama hundatti kenne osoo hin taane Museetti kenne. Museen immoo hangafa raajotaa filatamaadha. Inni kun akeektuu kakuu haaraatiif maal agarsiisaa jennee gara fuulduraatti ilaalaa deemna jechuudha. Sababni isaa kakuun duraa yookaan kakuun moofaa gaaddidduu kakuu haaraati yookaan immoo dizaayinii kakuu haaraati jechuudha. Gaaddidduun tokko namni tokko jiraachuu isaa agarsiisu gaaddidduun isaa mul'achuu danda'a. Nama sana gaafa gaaddidduu sana argitu nama sanatu jira jetta. Yookaan immoo injiineroonni ijaarsa tokko ijaaruuf jedhanii dizaayinii wayii ilaallata dizaayinii sanarraati gamoo isa dhugaa ijaaru jechuudha. Kakuun moofaa kakuu haaraadhaaf akka kana jechuudha. Kakuun moofaa kakuu haaraadhaaf dizaayinii waraqata irratti mul'atu kan maal ta'u kan ogeessi duwwaan dubbisee ijaaruu danda'u. Ogeessi duwwaan dubbisee hiikatti kennuu danda'u. Dizaayinii tokko namni hundi hiikuu hin danda'u jechuudha. Ogeessa sanatu hiikuu danda'a. Ogeessi kun eenyudha? Waaqayyodha jechuudha. Waan kakuu moofaa keessatti yookiin kakuu duraa keessatti bifa gaaddidduu bifa fakkeenyaatiin mul'atan hunda isaanii kakuu haaraa keessatti dhufee garuu waaqni keenya amaanaawii yookaan isa dhugaa godheetu agarsiisa jechuudha. Kanaafi kakuu moofaa keessa wantoonni jiran baay'een isaanii kakuu haaraa keessatti irruma caala ifatti mul'atan jechuudha. Kakuu duraa keessatti raajonni bakama hibee Egzaabiheer jedhu waaqayyo akkas jedhee jedhu kakuu duraa keessatti. Kakuu haaraa keessatti immoo waaqayyo matu dhufeetu ofuma isaatii seenesse. Isa kakuu duraa keessatti waaqayyo fageenyarraa karaa raajota isaanitti dubbataa ture yookaan immoo kun ta'uuf jira jedhee dubbataa ture wanta ta'e hunduma isaa kakuu haaraa keessatti dhufee dubbate jechuudha.
faaruu booda walitti deebineerra daawwattoota keenya obboleessi keenya Daaqoon Misgaanoo Yaadasaa ammas nu waliin jira isa waliin ammas turtii taasifna. Tolemee obboleessa keenya akka barsiisa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti taabotni tajaajilli inni kakuu duraa fi kakuu haaraa keessatti qabu maali? Taabonni kakuu duraa fi kakuu haaraa keessatti tajaajiloota garaagaraa qaba. Akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaalle seensa keenya irratti kakuu dhumti duraaf kakuun haaraa tokko gaaddidduu isa tokko kana jechuun kakuun duraa kakuu haaraaf gaaddidduu yookaan dizaayinii isaati jennee kaasne. Fakkeenyaaf taabonni kakuu duraa guddina isaa yoo laalle dheerinni isaa 2 taakkuu oleensaa jedhee guddaadha. Taabota sana keessa immoo xillaatota 2tu jiru. Taabonni sun nama 4 baatama. Taabonni kakuu duraa jechuudha. Taabonni kakuu duraa kuni guddina hamma kana ga'u qabu. Taabonni kakuu haaraa immoo yoo laalle guddina hamma kana ga'u hin qabu. Xiqqaadha. Luba tokko qofaan baatamas jechuudha. Taabota kakuu duraa keessatti caqasoota kakuu duraa baay'ee argachuu dandeenya. Tokko lama jennee taabota kakuu duraa sun faayidaa akkamii qaba? Saboota Israa'elitti karaatti Waaqayyootti mul'atu. Karaatti Waaqayyo gidduu isaanii buufatu. Isa kanadha taabonni kakuu duraa. Kara biraa immoo taabota kakuu duraa kana qabatanii deemu. Gaafa Yordaanosiin ce'uudhaaf gaafa deeman qabatanii deeman. Iyyaarikoo darbuuf gaafa deeman qabatanii deeman. Gaafa dirree waraanaallee gaafa deeman qabatanii deemu ittiin injifatu jechuudha. Maal agarsiisa taabonni warra amantoota saboota Israa'el kakuu duraa turan sanaa fi mallattoo yookaan Waaqayyo isaanii wajjin jiraachuusaa kan isaan ittiin beekanidha jechuudha. Kara biraa taabonni kakuu duraa saboota Israa'eliif kenname. Saboota kakuu Waaqayyoo jedhamanii yaadaman warra Israa'eliif kenname jechuudha. Taabonni kakuu haaraa saba tokko qofaaf hin kennamu. Saboota fooniif dhiiga Kiristoositti amanan saboota Iyesuus Kiristoositti amanan hundaaf kenname jechuudha. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa akkuma jennu taabonni kunis warra fayyan hundumaaf kan kennamedha jechuudha. Ergaa qulqullichaa Phaawulos gara saboota Qorontoos isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irra gaafa laallu irbaata yookaan dhiyaana waaqa tolfamaa fi dhiyaana waaqayyoo irraa walqixa soorachuu hin dandeessanidha. Kana dhiyaana kan jedhu kana yookaan immoo irbaata kan jedhu kana Giriikiin isaa xarapeezaa jedha. Tiraapeezaa jedhee hiika Giriikiin isaa. Tiraapeezaa kan jedhu kana hiikaan waldaa galmee jechoota kitaaba qulqulluu afaan Oromoo immoo maal jedhee hiika? Kanii aarsaan qulqulluu fooniif dhiigni gooftaa irratti dhiyaatudha. Taabota jechuudha kana jechuudha. Abbaan Abunee Gorgoriyoos seenaa mana kiristaanaa keenyaa barreessuu irratti kan beekaman seenaa mana kiristaanaa kitaaba isaanii jedhu irrattis waa'ee taabota kanaa ifatti lafa kaa'u jechuudha. Taabonni maalirraa qophaa'a? Mukarraa qophaa'a jedhu yookaan immoo dhagaa gati jabeessarraa qophaa'a jedhu. Eenyutu qopheessuu danda'a? Phaaphaasiitu qopheessaa jedhu. Akkasa taabota kakuu moofaa sana keessatti Museen akka qopheessuuf Waaqayyo ajajee kakuu haaraa keessatti immoo Phaaphaasoonni akka qopheessaniif Waaqayyo aangoo isaaniif kennee jechuudha. Kakuu haaraa kana keessatti taabonni faayidaan isaa maalidha yoo jennee fooniif dhiigni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan irratti dhiyaatudha jechuudha. Fooniif dhiigni gooftaa kan irratti qophaa'u kan irratti dhiyaatu. Meeshaalee qulqullaa'oo hedduu jira mana keenya keessa mana qulqullummaa keessa. Isa keessaa taabonni fooniif dhiigni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan inni irratti qophaa'u kan inni irratti dhiyaatudha jechuudha. Taabonni jiru taanaan fooniif dhiigni gooftaa ni dhiyaatu jechuudha. Fooniif dhiiga gooftaa ni dhiyaatu jechuun kiristaanonni fooniif dhiiga gooftaa hin sooratan. Namni fooniif dhiiga gooftaa hin sooranne immoo Kiristoos biraa ga'ee hin qabu jechuudha. Yohaannis boqonnaa 6 irratti maal jedha? Foon koo kan nyaate dhiiga koos kan dhuge innis na wajjin jiraata anis isa wajjinan jiraadha jedha. Foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan hin dhugne garuu jedha. Kan foon isaa hin nyaanneef kan dhiiga isaa hin dhugne immoo Waaqayyo biraa gatii hin qabu jechuudha. Kanaafi kiristaanonni kakuu haaraa kiristaanummaan isaanii kan ittiin jabaatu iccitii qurbaanaati. Iccitiin qurbaanaa kun immoo taabota irratti dhiyaata. Taabota irratti qophaa'ee dhiyaata jechuudha. Taabota irratti dhiyaata. Maaddii nyaanni gooftaa irratti dhiyaatu kuni taabotadha jechuudha. Kanaafi taabonni kakuu haaraa keessatti kabaji inni qabu yookiin tajaajila inni qabu waa'ee fooniif dhiiga gooftaa faana walitti dhufaa jechuudha. Manni kiristaanaa keenyaa yookaan sirni ishee ijaarsi ishee samiidhaa kan fakkaatte samiidhaa kan gadi dhuftedhaa jiru abboonni keenya. Kana jechuun maalidhaa? Fakkeenyaaf Beetelehemiidhaa hamma Qaraaniyooti gooftaan kan inni imale. Addaamiin fayyisuudhaaf Beetelehemiitti dhalateetu Qaraaniyootti fannifamee fayyina isaa raawwate. Manni kiristaanaa keenyas kana fudhate jechuudha. Beetelehemii keessatti irbaanni qophaa'a Qaraaniyoo irratti hin qalama jechuudha.
Qaraaniyoo maaltu jira? Maaddiin gooftaa fooniif dhiigni gooftaa bakka irratti qophaa'ee dhiyaatu taabotatu jira jechuudha. Kanaaf aarsaa qulqullaa'aan kun kan irratti dhiyaachuu danda'uu fi bakka itti dhiyaachuu danda'u taabota irratti jechuudha. Tajaajilli taabotaa inni guddaan inni murteessaan qophii qurbaana qulqullaa'aa yookaan fooniif dhiigni gooftaa karaan ittiin dhiyaatee saboonni kiristaanaa immoo irraa sooratanidha jechuudha. Kanaaf taabonni kun immoo maaliin qulqullaa'aa yoo jenne maaliin eebbifama? Meerooniidhaan eebbifama jedhu abbaan Abune Gorgoriyoos kitaaba isaanii irratti. Hin qophaa'a achii booda meerooniidhaan eebbifama akkuma meeshaalee qulqullaa'oo mana keenyaa kanneen biroo meerooniidhaan qulqullaa'aa bakki inni taa'u immoo bakka hundaa ol taatee qulqulleettii qulqullootaa keessa taa'a jechuudha taabonni. Achiin bakka sana kan itti dhiyaachuu danda'u lubadha. Kan taabota qabuu danda'u lubadha. Kan fooniif dhiiga gooftaa irratti qopheessuu danda'u lubadha jechuudha. Akkuma bara kakuu moofaa keessas kan qopheessuu danda'u Museedha. Kan itti dhiyaachuu danda'u hangafa luboota. Egaan as keessatti kan nuti ilaallu kakuu moofaa keessatti jajjabinaaf akka isaanii ta'utti karaa ittiin Waaqayyo gidduu isaaniitti argamu jedhanii akka isaan amananiif taabonni isaaniif kenname sun kakuu haaraa keessatti immoo amaanaawii kan jedhame. Waaqi dhugaa, nyaati dhugaa, fooniif dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan nuuf kenname sun kan irratti nuuf dhiyaatu kiristaanota kan qaqqabu karaa aangoo lubaaf kennameetiin taabota qulqulluu Waaqayyoon abboonni phaaphaasonni akka isaan qopheessaniif aangoo isaaniif kenne sanaatiin nu bira gahaa jechuudha. Tajaajilli isaa mana kiristaanaa keessatti yookaan kiristaanota biratti iddoo guddaa akka inni qabaatu kan taasise, bakka guddaa akka inni qabaatu kan taasise fooniif dhiiga gooftaatiif bakka guddaa waan qabnuuf namni icciitii qurbaanaa beeku yookaan fayyina icciitii qurbaanaatiin argamu namni beeku taabota xiqqeessee ilaalu jechuudha. Maaliif Museen maal godhe seera bahuu boqonnaa 3 irratti lafti kun bakka itti gooftaan koo na argedha waan ta'eef jedhee jilbeenfatee lafa dhungatee lafaaf sagade. Bakka itti gooftaan koo na argedha jedhe. Bakki itti fooniif dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arganne taabonnuu akkamitti ilaalamu? Maaddiin irratti nyaanni fooniif lubbuu keenya nyaanni lubbuu bara baratti jireenya bara baraatti argannu nuuf qophaa'u kun taabonni immoo akkamitti kabajamu yoo jenne nama kabaja fooniif dhiiga gooftaa baree fi kabajni maaddiin ittiin dhiyaatu kuni ittiin xiqqaatu jechuudha. Hin wallaalu jechuudha. Tole daawwattoota keenya egaa afeerraa faaruu booda walitti deebineeti kan jirru ammas gaaffiif deebiin keenya akkuma itti fufeetti jira obboleessi keenya nu cinatti argama dhaabbileen amantaa tokko tokko gartuuwwanii fi namoonni dhuunfaa tokko tokko taabonni kakuu haaraa keessatti afeeraa jedhu dhuguma taabonni kakuu haaraa keessatti afeera. Egaa yaanni namootaatiif yaanni Waaqayyoo garaagaradha. Taabonni akkuma jalqabarraa kaasnee ibsaa turre kakuu moofaa keessatti akkam ture kakuu haaraa keessatti akkam ture tajaajilli isaa kakuu moofaaf kakuu haaraa akkam ture kan jedhu ilaalleerra. Ammas taabonni kakuu haaraa keessatti irra caalayyuu ifatti mul'ate. Irra caala ifatti kan mul'ate kakuu haaraan amantaa riveeleeshinii amantaa mul'achuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan itti mul'ate hoodhaa foon koo nyaadhaa hoodhaa dhiiga koo dhugaa jedhee kan gooftaan keenya nuuf kenne kakuu haaraa keessatti jechuudha. Inni kun aarsaa qulqullaa'aan fooniif dhiigni gooftaa kun kan irratti qophaa'u taabotadha. Tajaajilli taabota kakuu haaraa aarsaan fooniif dhiigni gooftaa yookaan qurbaanni qulqulluun kan irratti qophaa'ee dhiyaatu
taabota waan ta'eef taabonni kakuu haaraa keessatti irruma caalayyuu kabajamee irruma caalayyuu amantaa kiristaanaatiif akka mijatutti mijatee dhihaateeti tajaajilaaf oolaa jira. Kanaafiyyuu hin hafne jira mirkaneessuudhaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irra gaafa laallu mul'anni Yohaannis kakuu haaraa keessatti barraa'ee keessumaa iskaatoloojii yookaan dubbii waa'ee dhufaatii lammaffaa keessatti Yohaannis mul'inaan ifatti mul'ata baay'ee arge. Isa keessaa tokko boqonnaa 11ffaa irratti samiiwwan banamaniin argee jira. Achi keessas mana qulqullummaa ishee samii keessas taabota Waaqayyoon argee jira. Taabonni Waaqayyoo kun mana qulqullummaa ishee samii keessaa mul'ata jechuudha. Yohaannis akka argetti. Kanaafuu kakuu haaraa keessatti irruma caalayyuu tajaajilli ishee jabaatee fooniif dhiiga gooftaa keenyaa kan irratti dhiyaatu taatee kabajamtee mul'atte malee taabonni hin hafne jennee amanna jechuudha. Namoonni tokko tokko taabotni akkamiin hatama namni aangoo lubummaa hin qabne akkamiin taabota harkaan qabee bakka tokko bakka biraatti godaansisa. Taaboti nama aangoo lubummaa hin qabne nama saafi malleen bakka tokko bakka biraatti yeroo godaan immoo akeeki Waaqayyoo maali? Egaa dhugaadha amma namoonni gaaffii akkasii gaafachuun isaanii sirriidhuma. Gaaffii akkasii gaafachuu isaanii keessatti garuu keessumaa kiristaanota kakuu haaraa ta'anii gaaffii akkasii yeroo gaafatanii gooftaan Yesuus akkamitti qarshii 30 gurgurama? Gooftaan Yesuus Waaqa ta'e osoo jiru akkamitti kabalama? Gaaffii akkasiis gaafachuun barbaachisaadha. Maaliif taabonni kakuu moofaa keessatti yoo ilaalle taabonni maal eessaa ba'ee eessatti godaanee maal fa'aa raawwate? Taabota Tsiyoonii yoo fudhanne yeroo itti ijoolleen Eelii, Afniinii fi Fiinaas Waaqayyoof bitamuu didanii aarsaan yeroo dhiyaachuu qabutti aarsaa ibsaan yeroo qabachuu qabutti ibsaa qabsiisuu dhiisanii hojii foon isaanii mana qulqullummaa keessatti raawwatanii mana qulqullummaa xureessanii manni qulqullummaa suni waan xuroofte fi taabonni Waaqayyoo bakka biraatti akka booji'amtu ta'e bakka biraatti booji'amuu taabota sanaatiin dinqii hojjechuudhaaf booji'ame jechuudha. Taabonni dinqii hojjechuuf booji'amuu danda'a. Taabonni yeroo sana booji'ame daagooniin caccabsee deebi'e. Daagooniin caccabsee deebi'e. Namni aangoo lubummaa hin qabne oozaan gaafa qabu immoo oozaan haaffise. Taabota kakuu moofaa gaafa fudhannu jechuudha. Tokkoffaa Afniinii fi Fiinaas cubbuu hojjechuu isaaniitiin taabonni irraa godaane lafti sun waan xuraa'eef deemee dhaqeen iddoo kan biraa qulqulleessee deebi'a jechuuf taabonni godaanuu danda'a. Taabonni kakuu moofaa bakka godaanitti garuu raajii hojjetee deebi'a jechuudha. Bakka ofiisaatiin raajiitti hojjetutti deemee daagoonni caccabsee deebi'a jechuudha taabonni Waaqayyoo. Kanarraa maal hubanna? Taabonni raajii hojjechuudhaa fi godaanuu danda'uusaa kitaabuma qulqulluurraa hubanna jechuudha. Inni kan biraan garuu kakuu haaraa keessatti immoo gaafa dhufnu taabonni akkamittiin haatama? Taabonni akkamittiin luba namni hin taane taabota akkamittiin fuudha? Yeroo jennee ilaallu kakuu haaraa keessatti akka kakuu moofaa sanaa namni yakka yakke lamxiin hin rukutamu. Kakuu moofaa keessatti namni yakka tokko yakke namni badii tokko balleesse lamxiidhaan naama. Achumatti oozaan hin naafata. Taabota Waaqayyoo gaafatu. Kakuu haaraan garuu bara araaraa waan ta'eef foon keenyaan miidhaan nurra hin ga'u. Nuu galmaa adeema jechuudha. Ija jabummaadhaan cubbuu nuti raawwannu hundumti guyyaa dhumaatti walitti qabamanii nuuf taa'u. Kakuu haaraa keessatti warri gooftaa kabalan gooftaan isaaniin hin finne. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin warra fannisan sana lamxiidhaan isaan hin rukunne akka kakuu moofaa keessaa. Namni yakka kamiyyuu hojjete cubbuu kamiyyuu hojjete guyyaa dhumaatti isaaf taa'ee isaaf kaffalama malee battaluma sanatti gatii yakka sana hojjetee fi milikinni itti ba'ee lamxiidhaan hin dhaamu jechuudha. Kana gaafa hubannu taabonnis akkuma kana jechuudha. Kakuu haaraa keessatti bakka tokkotti cubbuun yoo hammaate tajaajiltoonni qulqullina yoo dhaban
mana waaqayyootiif hojii malu dhiisanii hojii fooniif malu yoo hojjetan ulfinni waaqayyoo deemuu danda'a. Kitaaba qulqulluu keessatti Hisqeel irratti maal jedha? Utuu ulfinni waaqayyoo mana qulqullummaa waaqayyoo keessaa bahee adeemuun balali'ee gaara guddaarra qubatu argee jedha. Ulfinni waaqayyoo mana qulqullummaa keessaa bahee godaanuu danda'a jechuudha. Manni qulqullummaa ijaarame suni tajaajila qulqullaa luboonni itti kennan namoonni itti kennan hin jiran yoo ta'e ulfinni waaqayyoo suni akka ture raajiin waaqayyoo nutti hima jechuudha. Kanaaf taabonni waaqayyoo kan deemuu danda'u yoo akkas ta'edha. Maaliif namni luban taane tuqaa akkamitti tuquu danda'a yoo jenne immoo akka kana jechuudha. Namni luban taane kan tuqu kakuu haaraa keessatti namni kamuu yakka yoo yakke battala sanatti hin adabamu waan ta'eef guyyaa dhumaatti adabbiin hin eeggata. Kun akka namni beekutti osoo hin taane akka waaqayyo beekuttidha jechuudha. Tole daawwattoota keenya faaruu isin affeerree walitti deebineerra imalli keenyas itti fufeeti kan jiru dhimma taabotaa ilaalchisuudhaan egaa gaafiif deebiin taasisaa jirrus akka itti fufeetti jira. Obboleessi keenya Daaqoon Misgaanuu yaadasaas nu waliin jira. Namoonni tokko tokko taabotni waaqa tolfamaadha jedhu. Dhuguma taabotni waaqa tolfamaadha. Waaqayyo waaqa tolfamaa fi hin sagadinaa jedhee abboommii kurnan keessaa tokko godhee nuu kenne dhuguma waaqa tolfamaa nuu laate. Kan biraa immoo taabotaafis immoo maaliif sagaddu? Taabotaa fi sagaduun hin maluu jedhu. Sagadi taabota fuulduratti taasifnu sagada akkamiiti? Amma namoonni gaaffii fedhan iyyuu gaafachuu danda'u. Wanti guddaan nuti hubachuu qabnu akkaataatti namoonni gaaffii gaafatanii gaaffii hubatan osoo hin taane nuti akkamitti amanna akkamittiin beekna jennee amantii keenya kan nuti ibsinu malee namootaan akkatti malee akkasitti nu hubatinaa jechuu hin dandeenyu. Maatiyoos boqonnaa 16 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee gaafata. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jennaan namoonni Eeliyaas isiin jedhu, Museedha isiin jedhu, Ermiyaas isiin jedhu, raajota keessaa isa tokkodha isiin jedhu jedhanii deebisaniif duuka bu'oonni. Asirratti maal hubanna? Namoonni waan fedhan jechuu danda'u. Namoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raajota keessaa tokkodha jechaa turanii. Kanaafuu namoonni taabotaan waaqa tolfamaadha jechuu danda'u. Garuu duuka bu'oonni gooftaadhaan eenyu jedhani? Isinoo maallaan jettu jedhee gaafate. Phexros maal jedhee deebise? Ati ilma waaqayyo jiraataadha jedhee ni deebise. Nuti isa kana amanna jechuudha. Duuka bu'oonni maal jedhan? Gooftaan Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo jiraataadha. Kanaafi taabonni maalidha kan jedhu deebiin mana kiristaanaa maalidha? Manni kiristaanaa maal jetti kan jedhu amanna jechuudha. Manni kiristaanaa maal jetti gaafa jennu manni kiristaanaa taabonni waaqa tolfamaa miti jedhu.
Sababni isaa taabota kan kenne Waaqayyoodha. Bara kakuu moofaa keessatti Waaqayyotu saboota Israa'eliif kenne jechuudha. Waaqayyo akkamitti waaqa tolfamaa saba isaatiif kenna? Kana jechuun Waaqayyoon wallaaluu irraa kan ka'edha. Amaluumaan Waaqayyoo maalidha? Waaqayyo maal jaallata maal immoo jaallatu jechuu wallaaluu irraa kan ka'e. Lammaffaa kitaaba qulqulluu wallaaluu irraa kan ka'edha. Maatiyoos irratti isin dubbii raajotaa hin beektan waan ta'eef waan kitaabonni jedhanis hin beektan waan ta'eef ni dogongortuu jedheera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf namoonni kun kan isaan dogoggoran waan kitaabonni jedhan wallaaluu irraa kan ka'edha malee kitaabileen maal jedhu waaqa tolfamaa hin waaqessin ana malee waaqa kan biraan waaqa siif hin ta'inii jedhee gooftaan keenya abboommii kenne sana dubbatu kitaaboleen jechuudha. Kanaafuu taabonni waaqa tolfamaa miti jetti manni kiristaanaa. Waaqa tolfamaa miti inumaayyuu meeshaa qulqullaa'oo manni kiristaanaatti fayyadamtudha. Manni kiristaanaa fooniif dhiiga gooftaa qopheessuuf taabonni kakuu haaraa jechuudha. Manni kiristaanaa fooniif dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qopheessuu fi dhiyeessuudhaaf kan isheen itti fayyadamtu meeshaa qulqullaa'aadha malee waaqa tolfamaa miti. Sababni isaayyuu waaqni keenya waaqa jaalalaa, waaqni keenya waaqa nu jaallatu waan ta'eef dabarsee waaqa tolfamaa akkanitti waaqessinuuf nuun kennu jechuudha. Waaqa dabarsee waaqa tolfamaadhaaf nu laanne qabna nuti. Kana jechuun Waaqayyo akka namoonni sun jedhan osoo ta'e Waaqayyo yeroo murtaa'aadhaaf saboonni isaa waaqa tolfamaa waaqessaa turanii achi booda immoo gara Waaqayyootti immoo deebisu. Kana yaadi isaanii jechuudha. Kun garuu guutummaatti dogoggoradha. Kanaafuu taabonni waaqa tolfamaa miti. Waaqayyotu kenne waan ta'eef Waaqayyo immoo waaqa tolfamaa hin kennu kan jedhu deebiin mana kiristaanaa keenya. Sagada lama qabdi manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo. Sagada gosa lama barsiista. Sunis sagada waaqummaa fi sagada kennaa yookaan sagada ayyaana Waaqayyoo jechuudha. Saganni waaqummaa eenyuuf hin dhiyaatu? Waaqayyoof qofa dhiyaata. Waaqayyo qofa. Situ na uumee, situ na jiraachisaa, situ na oolchaa, situ na bulchaa, lubbuu koos na keessatti eegaa, booda situ na fudhata jenne sagada nuti sagannu Waaqayyoof sagada waaqummaa Waaqayyoof qofa kan dhiyeessinu jechuudha. Kanarraa kan hafe garuu bara kakuu moofaa keessaa saganni kabajaa yookaan saganni kennaa raajotaaf sagadamaa ture. Iyyaasuun ergamaa Waaqayyoof sagadeera. Lubootaaf yookaan immoo qulqullootaaf immoo namoonni sagadaa turanii. Kanarraa maal hubannaa saganni kun sagada kennaati. Ayyaanni Waaqayyoo sirra buleera. Ayyaanni sirra bule sun narra immoo dachaa ta'ee haa bulu jechuudha. Akka Eelsaan Eeliyaasiin jedhe. Ayyaanni sirra bule sun dachaa ta'ee narra haa bulu jennee gatii Waaqayyo ayyaana isaa isaaniif kenneef warra Waaqayyo ayyaana isaa kenneef warra Waaqayyo filatee warra Waaqayyo jaallatee adda fo'e sanaaf saganna jechuudha. Maqaan isarra jiru Alfaa Omeegaa yookaan immoo Alfaaf Omeegaa isa jalqabaa fi isa dhumaa. Jalqabaaf dhuma gaafa jennu kun amma jecha waan hin qabneef akka ibsina malee jalqaba dura kan jiruu fi dhuma booda kan jiru jechuudha Waaqayyo jechuudha. Jalqabaan duraa fi dhuma boodaa kan jiraatu Waaqayyo qofadha jechuudha. Eterniitii Waaqayyo gaafa laallu isa kana jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jalqaba utuu homtuu hin jiraatin kan ture isa dhumarra immoo homtuu osoo hin jiraatin addunyaan kun gaafa dabartu immoo darbee kan jiraatu isadha jenneetu Waaqayyoof sagannaa jechuudha. Taabota sanarratti kan barreeffame maqaa eenyuuti? Maqaa Waaqayyooti. Alfaa Omeegaadha jechuudha. Taabota sanarratti taabonni sun kan Maaramiyaa ta'u kan Mikaa'el yaadannoo qulqulloota kamiitiif waa kennamu fooniif dhiigni irratti dhiyaatu garuu fooniif dhiiga Kiristoosidha. Kan qulqulloota kamiiyyuu miti kan ergamoota kamiiyyuu miti jechuudha. Aarsaan achirratti dhiyaatu sun aarsaa ilma Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isanni hoodhaa nyaadhaa kun foon kooti hoodhaa dhugaa kun immoo dhiiga koo kakuu haaraati addunyaa hundumaa fayyisuuf jecha kan dhangalaasudha jedhee kan inni nuuf kennedha jechuudha. Kanaaf bakka aarsaa qulqulluun kun irratti dhiyaatuuf saganna jechuudha. Daawit maal jedhaa raajiidhaan argee bara fagoo utuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin dhalatin dura bakka miilli isaa dhaabbate hundumaaf hin sagannaa jedha. Bakka miilli isaa dhaabbate miilli isaa bakka jete hundaaf hin sagannaa jedha. Kun immoo bakka itti fooniif dhiigni isaa irbaanni qulqullaa'aan irratti qophaa'u dhaafidha jechuudha. Gatii eenyuuti taabotaaf kan sagannu gatii fooniif dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti qophaa'u kan ittiin fayyinu sun waan achirra jiruu fi taabota sana kabanyee saganna. Taabonni waaqa keenya miti manni amantaa Ortodoksii taabota waaqeffattee hin beektu. Egaa atama of ibsita. Ati eenyu yoo namni siin jedhe ani abaluun jedhama jettee yoo of ibsite malee inni namni kan biraan si ibsu sun sin ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu taabota akkatti manni kiristaanaa keenya ibsitutti dhaggeeffatamuu qabna malee akkatti namoonni kan biraan nuu ibsanitti dhaggeeffatamuu hin qabnu jechuudha. Dhugaan keenya kun nuu beekamuu qaba. Kiristaanota keenya birattis kiristaanota kan biroo birattis yookaan amantaa kan biroo namoota hordofan birattis manattiin maal jette? Warri amantaa sana hordofan obboloonni amantaa sana hordofanii taabota akkamiin beeku jedhaniitu beekuu qabu jechuudha. Kanaan wal qabatee qabxiinaan dagatamuu hin qabne tokko taabonni mukarraa hojjetamaa jedhu yookiin immoo taabonni kanarraa hojjetama akkoo sin jedhu namoonni. Gooftaan Yesuus Kiristoos namarraa dhalate. Waaqadha namarraa dhalate. Namni maalidha? Biyyoodha.
Kanaaf gooftaan isa sheer godhe jechuudha. Amala addaamiin sheer godhe. Kun gooftummaa isaa gad deebiseeraare hin deebise. Inumaayyuu nama kabajee gara teessoo isaatti akkan ol bahu taasisu jechuudha. Kakuu haaraa keessatti ija foonummaa qofaan osoo hin taane mistiisiitii beekuu qabna, ija hafuuraa. Akeekni Waaqayyoo maal ture? Waaqayyo nama ta'uunsaa akeekni isaa maal ture jennee beekuu qabna malee taabonni mukarraa waan tolfameef hin kabajamuu jedha. Gaafa akkas jedhan gooftaan Yesuus namarraa waan dhalateef akkasidha jechuuf deemu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu icciitii isaa akkaataa inni nuu ibseen dhugaan dubbii isaatii akkaataa nuuf galeen kan Waaqayyo hojjedhu jedhe hojjetu abboonni waan Waaqayyo irraa hojjechiisirraa hojjetu. Fakkeenyaaf gooftaan Yesuus cuuphaa maalirraa godhee bishaan irraa godhe. Gooftaan bishaan irraa cuuphame jennee bishaan tuffannaare hin tuffannu jechuudha. Maaliif? Waaqayyo maaliin dubbata? Waan namni ittiin jiraachuu danda'u dubbata. Waaqayyo maaliin barsiisa? Afaan namni dhaga'uun barsiisa. Waan ulfaataa namarratti hin fe'u Waaqni keenya. Waan joo ulfaataa Waaqa namarratti fe'u miti. Kanaafiyyuu waanuma nuyi qabnu, waanuma nuyi dandeenyu irraa akkaataa qulqullinaatti, akkaataa qulqullummaadhaaf nu geessuu danda'utti, akkaataa Waaqayyootti Kiristoositti nu dhiyeessuu danda'utti tajaajila keenya nuuf tolchee, tajaajila keenya akka geggeeffannuu fi Waaqayyo nuuf dhiyeessee jechuudha. Taabonni Waaqa keenya miti Waaqa isin hin beeknu garuu hin kabajna. Kan kabajnuuf immoo mana qulqullummaa keenya keessatti qurbaana qulqulluu waan jedhamutu jira kan gooftaan duukaa bu'oota barsiise. Qurbaanni qulqullaa'aan kun immoo taabota sanaa wajjiniin raawwata malee taabotaan alatti hin raawwatu. Obboleessa keenya Waaqayyoo si haa eebbisu. Meegaa dhumarratti ergaan dabarfattu bagattiin siin ga'e namoota jettu yoo jiraattes irraa kanan siin kenna. Egaa jalqaba irratti ergaan dabarfadhu kiristaanonni hundumtuu kiristaanni ortodoksii tawaahidoon amantii ishee jalqaba duukaa bu'ootaan hundoofte hordoftanii hundumti keessan baga guyyaa cuuphamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaadhaan geessanii bagattiin isin ga'e amantii keessanitti jabaadhaan jedha. Amma immoo hirmaattota ayyaana kanarraa yaada isaan qaban fudhannee deebisnee kan isin biraan geenyu ta'a. Ammas haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jecha ayyaanni ayyaana nagaa jaalalaa fi tokkummaa isiniif haa ta'u. Cuuphamuun kee nuuf haa ta'u fayyinaa. 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 Daawwattoota keenya egaa imala keenya xumurree yeroo ammaa kana galaana cuuphaa Jaanmeedaa geenyeeti kan jiru. Waldaan duukaa bu'ootaa fi waldaan waliigalaa fuulota ayyaana cuuphaa miilanaa irratti tokkummaadhaan ta'uudhaan Waaqayyoon faaruuf ililleen galateeffachaa taabota bultoo Waaqayyoo kabajanii yeroo ammaa bakka galaana cuuphaa geenyee jirra. Egaa tokkummaan mana kiristaanaaf tajaajila mana kiristaanaaf hedduu murteessaadha. Barsiisaa Eeliyaas Mulaatu ana cinatti argamu isaan itti gaafatamaa waldaa waliigalaa fuulota cirqidha. Isaan waliin turtii gabaabaa taasisna nu waliin tura. Har'a immoo akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti kataraa jedhamuudhaan beekama. Mee manni kiristaanaa keenya ayyaana kataraa kana bu'uura wangeelaatiin akkamiin kabajdi? Kataraa jechuun immoo maalidha? Manni kiristaanummaa immoo maalirraa kaateetu kataraa kana kabajji? Egaan galatoomaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaanni hundeeffama kana bu'uurri isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan hundeesse. Bu'uurri isaas kitaaba qulqulluudha. Manni amantaa bu'uurri ishee kitaaba qulqulluudha. Bu'uurri ishee barumsa Kiristoos. Kanaaf barumsa kanatti hundoofneeti kaarraa akkanatti uummanni kun ni ba'ee Waaqayyoo galateeffataa kan jiru jechuudha. Kanaaf har'a guyyaarraa kana kataramaa jedhama. Kataraa jechuun hidhuu yookaan immoo deebisuu dhowwuu adda kutuu jennee hiikuu dandeenya kataraa kana jechuudha. Kanammoo kun maaliif akkana jenne yoo jenne ilaalle bara kakuu keessa cubbuun Addaamii fi Hewaan hojjetan namoota irratti bara 5500 daddarbaa ture. Laftis cubbuu namaarraa kaatee waan abaarramteef namniif Waaqni samiif namiif ergamtoonni nageenya hin qabne ture. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a kana badii kana cubbuu kana nurraa hidhuuf dhalate jechuudha. Dhalachuusaa qofa miti cuuphamee immoo cubbuu waliigala seexannii fi Addaam hojii warratti mallatteessa kana galaana Yordaanoo keessa dhaabate barbadeesse nurraa jechuudha. Roomee boqonnaa jalqabsa 5 irratti du'a isaa fakkaatu wajjin tunee ka'umsa isaa fakkaatu wajjin immoo ni kaana jedha. Kun immoo kan ta'u maaliin cuubaadhaan namni cuuba keessa gadi seenee gaafa ba'u du'a ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin
kan wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf cuuphamuu keenya immoo Kiristoos nu uffatanii torbaan keenya Phaawulos ergaa isaa warra Galaatii irratti ergatti warri cuuphamni keenya Kiristoos nu uffanneerra. Kiristoos nu uffachuu, Kiristoos wajjin tokko ta'uu, Kiristoos nu fakkaachuu, Kiristoos wajjin bara baraan jiraachuu kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf kun buroo kana qabachuudha manni amantaa keenya har'a bakka jirtu addunyaa kana bakka jirtu bakka manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jirtu hundumtu ayyaanni kun ni kabajama. Ayyaanni kun galataan ni ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa ayyaana kana kabajnu immoo akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiise ta'utu irra jiraata. Akka mana amantaa keenya bara ta'u irra jiraata. Maaliif dargaggoon baay'een guyyaa har'aa kana yeroo isaan minxaafii taabotaaf afan, yeroo isaan tajaajilan, yeroo isaan waa baay'ee raawwatan ni argina. Garuu galgala irra immoo kanaa miti. Dargaggoonni baay'een hin dhugu. Kanaaf warri cuuphamtoonni Kiristoosin uffatan jechuun uffanni keenya qaamni keenya kun Kiristoosin kan fakkaatu. Kanaaf kun immoo gatiin kan itti beeku. Kanaaf kan eeguun nurra jiraata. Dargaggoonni aadaa akkanaa kanarraa of eeguun nurra jiraata. Uffatuma kana amma uffannee gooftuu Waaqayyoo ittiin kabajuu kanaan gara mana dhugaatii gara mana adda addaa deemne galgala immoo dargaggoonni guyyaarra jaalala hojjetan galgala warra rukutuudhaan keessattuu nageenyaaf rakkina ta'uun manni keenya mana amantaa keenya nu barsiisne mana amantaa keenya kana keessatti dargaggoonni kana aadaa kana of eeguun nurra jiraata. Kanaaf cuuphaa jechuun Waaqayyo wajjin tokko waan ta'eef akkuma kabajaan Waaqayyo kabajaan kana kabajaan gara mana keenyatti galle warri gaa'ela qabnu gaa'ela keenya warri maatii qabnu maatii keenya warra hiyyeessotaa yaadachuun warra karaa dhufan yaadachuun warra nyaachuu hin dandeenye nyaachisuudhaan malee nuti ufnee warra kunnee majjiidhaan sagaagalummaadhaan hojii fooniitiin ayyaanni kun jiraatu. Kanaaf dargaggoonni haala kanaan of eeguudhaan tokko eeguudhaan maaliif amantaan kun karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan akka hafuuraatti bu'uura kitaaba qulqulluu kan kabajaa jirru bu'uura kitaaba qulqulluu gaafa kajennu Kiristoos fakkaachuudha jenneerra. Akka aadaatti immoo ayyaanni kun akka addunyaatti kan galmaa'edha. Ayyaana akka addunyaatti galmaa'e kana tokkoffaa haala aadaa qabeessa ta'een wayaa aadaa keenyaan wayaa itti boonnu wayaa nu bareechuun uffannee kabajuu nurra jiraata. Kana immoo bakka biraa finnee deemuu hin dandeenyu waan ta'eef naamusaan haala naamusa qabuun kabajuu nurra jiraata jedha. Egaa guyyaa irraa waldaan waliigalaa Funoota Sirqii fi waldaan duuka bootaa tokkummaadhaan ta'anii faaruu qulilleen galateeffachaadha kan isaan dhufanii. Mee tokkummaan akkasii kun tajaajila mana kiristaanaa guddisuu keessatti gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu keessatti meeloon ta'anii wal deeggaranii waliin tajaajiluun kun tokkummaan akkasii kun mana kiristaanaaf maal fayyada jettu? Galatoomaa kun gaaffii gaariidha. Egaan waldaan tokko jechuun mana amantaa keenya mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaadha. Kanaaf kitaabni naamni baattee Qiddus Beetekristaan Talaayiloo Qulqulluu jedhu kanaaf mana amantaa tokkotu amannaa ishiinis hawaariyaan kan barsiisan kan lallaban kan itti gatii kaffalan manni amantaa waldaan jechuudha. Kanaaf egaan nuti immoo waldaa adda addaatiin ijaaramnee tajaajiluun tokkoffaan fageenya waan taaneef walirraa fagoo waan taaneef bakka jirrutti immoo amantaa keenya akka cimsannu gamtaadhaan miseensummaadhaan yookaan immoo tokko ta'uudhaan akka nutti toluu fi bakka adda addaatti waldaa adda addaa jenne fakkeenyaaf keenya waldaa Funoota Sirqii keessan waldaa duuka bootaa jennee kan tajaajilaa jirru. Kanarra darbee garuu gaafa ayyaana akkanaa kanas ta'e immoo yeroo adda addaatti wajjin hojjechuun waldaa mana amantaa kiristaanaa cimsuudha. Keessattuu guyyaa irraa kana baay'ee haala nama gammachiisuun waldaan Funoota Sirqii fi waldaan duuka bootaa haala ho'aa ta'een haala kabaja guddaa qabuun haala namoota baay'ee dinqisiisuun kabajaa kan jirru kuni gara fuulduraatti itti fufuun nurra jiraata. Egaan imala waldaan Funoota Sirqii fi waldaan duuka bootaa jirus itti deemaa jirus kan cimsu kan agarsiisu gara fuulduraattis tarkaanfii tokko kan jennee fudhannus ta'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf waldaaleen birootis kanarraa baratanii gurmiidhaan tokko ta'uudhaan wal jaalachuudhaan wal kabajuudhaan fakkeenyaaf waldaan yaada qabu yaada isaa waldaa biraati. Waldaan qabeenya qabu qabeenya isaa waldaa biraati. Waldaan warra ogummaa qaban yookaan warra baratan qaban barumsa warra teknooloojii qaban haala kanaan wal ta'uudhaan waldaa keenya tokko kan taate mana amantaa keenya Ortodoksii kana cimsuu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf walumaa galatti guyyaa irraa kana waldaa Funoota Sirqii fi waldaa duuka bootaa haala kanaan kabajuun isaanii baay'ee gaariidha. Gara fuulduraattis waldaa Funoota Sirqii fi waldaan duuka bootaa tokko ta'uudhaan harka wal qabachuudhaan wal jajjabeessuudhaan teknooloojiidhaan beekumsaan ogummaa adda addaatiin miidiyaadhaan karaa adda addaatiin wal jajjabeessuun wajjin ni hojjenna. Irra deebiin baga geessanii isiniin jedha. Kanarraa nu ga'e Waaqayyoof galanni isaa ta'u. Tole obboleessa keenya mee jalqaba irratti maqaa kee fi eessarraa dhuftee ayyaana kana irratti hirmaatte? Maqaan koo Beezaa Baqqalaan jedhama. Kanan dhufe asuma Finfinnee irraa. Tole egaa mee har'a ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa yookiin immoo ayyaana kataraa irratti si argine meesii fi ayyaanni cuuphaa maali? Ayyaanni cuuphaa egaa kiristaanotaaf
keessattuu guyyaa addaati guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xaaliyaa garbummaa laga Yordaan keessa jiru sana itti nuuf haqeedha. Guyyaa geedoof qabiimsi yookaan immoo waaqni harka namaatti cuuphameedha. Guyyaa kasoomanaa fi guyyaa jaalalaati guyyaa tokkummaati kanaaf. Tole meegaa dargaggoonni yeroo baay'ee ayyaana cuuphaa kana irratti tajaajila garaagaraan mana kiristaanaa tajaajilu. Mee hirmaannaan dargaggoota guyyaa ayyaana cuuphaa kana akkamitti ibsama? Akkamitti ibsita? Akka kitaaba qulqulluuttis ta'ee Yohaannis nama waggaa gooftaa keenya ji'a qofa caalaa gooftaan keenya immoo nama waggaa 30ti. Keessumattuyyuu cuuphaan kun dargaggoota ilaallata jedheetani kana yaadu. Kanaaf dargaggoonni umurii dargaggummaa kanatti humna isaaniitiin mana kiristaanaa tajaajiluu qabu. Kanaaf keessumattuyyuu dargaggoota irratti kan xiyyeeffatudha cuuphaan jedheetani kan ilaalu. Jalqaba irratti mee maqaa kee fi asirraa dhuftee hirmaatte? Tole maqaan koo Yohaannis Biraanuun jedhama. Asuma Finfinnee irraa hin dhufe. Tole mee egaa jala bultii ayyaana cuuphaa yookiin immoo kataa irratti si argine mee cuuphaan siif maali akkamitti ibsita? Cuuphaan nuuf akkuma maqaa irraa kaanu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti cuuphamee cubbuu keenya bara bara akkuma ittiin nu diige fakkeenya san godhachuuf nus bara baraan kabanya cuuphaan nuufanaaf bara baraan gammachuu yookaan bilisummaa kan ittiin nu labsamedha cuuphaan anaaf. Dargaggoonni ayyaana cuuphaa irratti tajaajila isaan laatan akkamiin ibsita? Baay'ee nama gammachiisa kana dubbachuuf dargaggoonni guyyaa irraa kana baay'ee tajaajilli isaanii baay'ee nama gammachiisa. Kanammoo guyyaa ayyaana kana qofa osoo hin ta'in ittiin fufiinsaan akka isaan tajaajilan barsiisuu fi sirriitti hubachiisuu akka qaban ilaalu. Dargaggoota dhufan kana qabattee tursiisuu keessatti itti fufiinsaan tursiisuu keessatti maal gochuu qaba caasaan bulchiinsa mana kiristaanaa jette? Baay'ee gaafii gaariidha. Kunis maal gochuu qabdi yoo naan jette jalqaba jaalala mana kiristaanaa yookaan jaalala mana amantaa keenya sirriitti barsiisuudha. Amantaa isaaniitiin seerota yookaan duudhaalee mana amantaa takka takkaan barsiistee akka isaan ofiin ittiin gaafii isaanii ittiin deebifatan akka isaan amananii waan beekan hunda isaanii hubatanii ofii isaaniitiin akka ittiin jiraatan taasisuudha qabdi jedheen yaada. Cuuphamuun kee nuuf haa ta'u fayyinaa. 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 Nuuf haa ta'u fayyinaa. Nuuf haa ta'u fayyinaa. Daawwattoota keenya daawwachaa kan turtan qophii addaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan jala bultii ayyaana cuuphaa yookiin immoo kataraa irratti argamnee qopheessuudhaan isin biraan gahaa turredha. Qophii keenyarraa waa hedduu akka barattan akka qalbeeffattan abdii qabna. Kanarraaf jenne xumurree jirra. Ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana jaalalaa ayyaana tokkummaa isiniif haa ta'u jenna. Qophii waldaa duukaa bootaa biroon yeroo biroo walitti deebinaa agasitti nagaa waaqayyoon turaa jenna. Cuuphamuun kee nuuf haa ta'u fayyinaa. 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 Cuuphamuun kee nuuf haa ta'u fayyinaa. Nuuf haa ta'u fayyinaa. Nuuf haa ta'u fayyinaa. Nuuf haa ta'u fayyinaa.